Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkasumallee maatiiwwan kiyya hiriyoota kiyya bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha arralee viidiyoo wayii isinii qabadhee dhufeetii jirachuudha. Yoo barbaadanii viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa ta'u itti fayyadamaa isiniin jedha. Innis maalidha? Haaluma amma argaa jirtan kana subscribe viidiyoo ta'e haala kamiin viidiyoo keenya irratti dabalachuu dandeenya, gidduu viidiyoo keenyatti dabalachuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Kana dura subscribe haala kamiin viidiyoo keenya irraa akka teechisnu ilaallee turre. Har'a immoo viidiyoodhaan haala kamiin subscribe haala kanaan viidiyoo keenya irratti teechifachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallachuudha. Eessa arganna viidiyoo subscribe kana akkamiin illee viidiyoo keenya irratti dabalachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallachuudha. Hanga dhumaatti na faana turaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo yoo jaallattan like naaf godhaa. Akkasumallee warri haaraa taatan immoo subscribe godhaati jammara isiniin jedha. Ishee amma Chrome keessa seenna. Chrome keessa erga seennee booda search bootaa jedhu kanarratti odoo search godhin dura desktoptti jijjiiruun hin raffatina. Ani jijjiireetiin jira. Kaza search bootaa jedhu kanarratti maal jennee search goona Pixaa Babe jennee search goona. Video subscribe sana argachuudhaaf jechuudha. PIXA BAY ishee haala kanaan erga nuu dhufee booda kinaas dhufeeti jira safilattu jechuudha. Ishee erga seennee booda illee haala kanaan asirratti nuu dhufeeti jira jechuudha. Kinaas kana irratti see tokko chigattu jechuudha. Ishee amma keessa nuu seeneeti jira. As iddoo kana image san jedhuun jira. Bukkee image sana immoo qastiin wayin jirti. Ishee qastii sana gadtuqna. Ishee as keessa videos kan jedhu filanna jechuudha. Subscribe video barbaanne waan ta'eef videos san jedhu kana filanna. Ishee amma videos san jedhu irratti nu jijjiirameeti jira. As booda kanatti search booda jedhu kanatti search goona jechuudha. Maal jennee search goona? Subscribe jennee search goona jechuudha. Video subscribe argachuudhaaf. Subscribe. Ishee haala kanaan erga subscribe gootanii booda bottom an jedhuun jira. Isa bottom kana filattu. Ishee haala kanaan subscribe aynata baay'ee ta'an viidiyoodhaan dhufaniiti jiru jechuudha. As keessaa kan barbaadan ni filattu jechuudha. Isinii as keessaa ansinitti bareede viidiyoodha waan ta'eef odoon buusin taphachiistanii ilaaluu ni dandeessu. An barbaadan jechuudha. Isa booda erga filattanii booda download gootu jechuudha. Ishee fakkeenyaaf ani kana filadhee isinitti agarsiisa. Ishee iski taphachiisee odoo laallee dursine iddoo kanatti taphachiisna. Ishee haala kanaan aariifidha baay'ee bareedaadha. Namallee ni yaadachiisa namni gizee viidiyoo keenya laalu. Kana download godhee isinitti agarsiisa. Free download an jedhuun jira isa gadtuqtu. Ishee ammallee deebitanii download jettu. Ishee gizee as gubbaa kanatti open siniin jedhee open gizee siniin jedhee as keessaa ni baatu jechuudha. Ishee amma achi keessaa hin baaneet giloorii ni ilaala subscribe sun dhufee moo hin dhufne gilootii dhufeetii jira jechuudha. Dhufeetii jira sinii dhufa jechuudha giloorii keessatti. Ishee amma haala kamiin viidiyoo keenya irratti dabalachuu dandeenya an jedhu waliin ilaallachuudha. Dursinee appilikeeshiniin buusnuu ni jira. CapCut jedhama. Play Store keessa galeetti buusnachuudha. CapCut ani dura buusee tanan ture search gootanii iddoo kanatti booda search sana irratti search gootanii buufachuu ni dandeessu jechuudha. Isa kana kinoo CapCut jedhama jechuudha. Search gizee gootan innu yaada isaa isinii dhufa jechuudha. Isa booda download gootu. Isa booda akkaataa kamiin isa keessa seennee viidiyoo keenya irratti upload goona yookiin immoo viidiyoo keenya irratti subscribe kana dabalaa an jedhu waliin ilaalla. Ishee ani buusee tanan ture isa keessa seena jechuudha. Ishee erga gizee keessa seentan akkanatti duwwaa ta'e isinii dhufa. Haala kanaan duwwaa ta'e isinii dhufa jechuudha. Isin isa kana tuqxu isa new object an jedhu kana project an jedhu kana gad tuqxu jechuudha. Isa booda viidiyoo tokkichaan as keessa filadhee subscribe irratti dabaleen isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana filadha. Kaza as gara gadi kana add jettanii ishee add erga jettanii booda haala kanaan isinii dhufeeti jira jechuudha. Amma xiqqoo akkana bunneet subscribe sanatti dabalachuudha. Eessaaf akkamiin finna waliin ilaalla.
as iddoo kana ovaalerii an jettu nyiirti ishii gattuqtu ammallee deebitanii isa kana gattutu kaza subscribe tokkicha fudhattu jechuudhaas deebitanii add jettu inshaalla kana naa dhufeeti jira jechuudha hala kamiinaan kalarii intini kana mindino subscribe kana xirritti an jedhu yookiin immoo subscribe an jettu bichaan ishii mul'attu hala kamiinaan taasisa arungaadee kana hala kamiin balleessina an jedhu waaleen ilaalla inshaalla kanaan ergaa sitti fidanii maal gootu irratti click gootu see tokkicha subscribe isa jedhu kana gad tuqxu see tokkicha kanatti kaza wantoonni jalatti isinii dhufanii jira isaan keessaa chroma key an jettu ni jirti kinoshi kana chroma key an jettu kana gad tuqna see tokkicha ishee erga gadxunne booda as gara olii viidiyoo sanarratti viidiyoo subscribe sanarratti sarkilii wayinoo dhufti sarkilii kana sitti mul'atti kaza akkana deera sossoostu ጊዜ sochooftanii kalarii isinii kenniti kalarii diimaa naa kenneeti jira amma diimaa balleessitaa naan jedhee jira adiillee balleessitaa naan jedhee jira akkasumallee an arungaadeen balleessuu barbaada waan ta'e arungaadee irratti adeegachuudha kaza arungaadee irra ጊዜ naa ta'e nan dhaabaa gadan deebi'aa sitti ishii gidduu kanan tuqa ishii gidduu kana tuqxu erga arungaadee sun sarkilii keessa isinii seenee haala kanaan isa ጊዜ tuqxanii booda as ishii kana fiddanii asiin geessu amma dhibba guututti jechuudha akkanatti finneet asiin geenya kaza iddoo kanatti right jenna right yoo jechuu baattanii dhiistanii irratti isin jalaa deebi'aa arungaadee sun right jechuu qabdu jechuudha dirqama kaza boota sirreeffattan boota irratti teechfattan sirreeffattu haala kanaan tsiddittan jedhe isinii ta'ee jira jechuudha askii amma taphachiisnee odoo laalle viidiyoo kana ariifin ta'ee jira jechuudha arungaadee sun irraa badeera jechuudha ni mul'atu jechuudha viidiyoo keenya shaffana ishee haala kanaan irratti dabalachuu ni dandeessu gidduu viidiyoo keessanitti ammallee iski deebi'ee tokkicha odoo isinitti argisiisee as odoon dhaabee ammallee ishuma kanan tuqaa kan biraa fiduudhaaf duubatti deebi'ee ishuma tuqeen an biraa fidachuudha kaza iddoo kanatti aadiin godha ammallee akkasumatti goonachuudha chroma key an jettu ni jirti ishii barbaan irratti click gootu wantoonni kun akka isinii dhufu yoo barbaaddan iddoo subscribe kana irratti gad tuqxu see tokkicha kaza haala kanaan jalatti isinii dhufu jechuudha kaza chroma key an jettu ni jirti ishii barbaaddu kinaanaa dhuftee jirti ishiin gad tuqa kaza erga gad tuqxanii gara olii kana sarkiliin ni dhufa viidiyoo irratti kan balleessitaan sin jedhu adii balleessitaa diimaa balleessuu barbaadamoo an jedhu irra sochooftanii ilaaltu jechuudha ani maalan balleessuu barbaada ammas arungaadee dhuma sana jechuudha arungaadee irratti dhiisee tanan gad deebi'een ishii gidduu kanan tuqachuudha kaza deebi'ee tanan ishii sarkilii kanan akkuma dhibba guutuuttan as fidachuudha isa booda raayitiin godhachuudha as deebi'ee raayit ammallee haala kanaan xirritti hidhee jira jechuudha kaza nan taphachiisa ammallee ilaaluudhaaf haala kanaan subscribe viidiyoo keessan irratti dabalachuu ni dandeessu jechuudha warroonni gurguddatan subscribe warri isaan kun itti fayyadamu nutillee warri haaraa taane haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha haala salphaa ta'e baay'ee salphaadha maal sin barbaachisa viidiyoo subscribe ishii jettu fiddu isa booda kaappii sana daawunlood ni gootu isa keessa seentanii haala kanaan itti dabalachuu ni dandeessu jechuudha gidduu viidiyoo keessaniitti jechuudha warri bilbila fayyadamnullee haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeenya nutis boruu hin guddannaa isiniin jechuun barbaada baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladha warri maatii waliif ta'an jechuudha na waan dhaggeeffattaniif galatoomaa viidiyoo kana yoo jaalattan like naaf godha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha isa booda garuu as gara olii kana erga kanatti xumurtanii booda save gootu nan raffadha dhiifama save gootu dirqama save godhuun isinirra jira jechuudha akka viidiyoon keessan gara glory isinii dhaqu save gochuun raffatiin isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatoomaa anamma save godha kaza iddoo kanatti amma guututti nan eegachuudha isa booda erga guutee ofiisaatiif giroolii irra isinii dhaqachuudha haala kanaan subscribe akkanatti itti fayyadamaa isiniin jedha nagaa naaf ta'a bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu hunda keessaniifuu